استاديومي إمام أحمد إنا لله وإنا إليه راجعون ونون دنو كر ربي تدي بيادا نمو ترادي ما دبري عندما أمو علماء جسوني في نما دبري نما تكو جسون أكا تكوتين فرتمني كبجان إساني ملو صلاة إساني ملو دعاء إساني ملو ولم أكا جفمو تعزيا كيني دبر فتشو جناتي نموني نانو سنة ترجمو إيراف دبرتيدان ورد أكوني موسى مجتي فجوجرو إيرا دبرتيدان ورد فجوجرو إيرا دبرتيدان أكا علماء قفاتي متي كانوا تأمن أكا قادي ساتس وان قبابا دعوتو تكين مني كتابا سجلاجي كي جتشون دني منا كتابا قداسا منا كتابا آمين يا ربي منا كتابا قداتو قبتي أكوان قبتي مني كتابا قدان أكوان قبتي كان جتشون وتوا أما ريرا بريفامي قايدان كي يرور ما دوامي يرور ما نمني بيدوني الرا قالي سينا ساتي فرني لفاكانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سقلين أيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو تكينيا كم جرتو نقادا قلتوما أيه ما شاء الله إما كبابا ما فني أونلايني سيني سلا إيجا ميدان بالشاتي نياتمون سا إنف ميدان بالشاتي إيجا بالشاتي يوكان مرميغلا يوكان نياتمون سا يوكان اسمو ميدان بالشاتي مرميغلون سا إنفو إنا لله وإنا إليه راجعون مفتي بيكينيا شيني قدان أكشيكم ما قفتي تيمتي كان إسام فرتمنو كتاب منا كتابا قداتو كوانجي جيت فرتم بيكينيا كيستي سينان ساني أصوص هنجرنو هدو الرابر رفامي جنير لين فرنو نموني توكو يالني توراني غروغا هاداري حال سنان قرطماري حال مجرد نموني غرين ببريسيتو مفافجاسي كانان تهاري أتوقع غيارا أني بيكيس سلاجران نيوانغونس إمبينا كترينوس سلام مجيفنا لكن ربنا نمفين بيكيس نجرو مشايخ ني مشايخا والرئيسان الرابع اللي شيء كتيمي كتشيكيته مرتساني الرجالان كتابني ورأولي ولا قايلو بابور جمع أرسيم بالين نموني هدون دمني إساني شيخ آدم تودا رب رحمته قدوف بكنهن أكمن نجرو شيخ بكري سبالوتي آنسي شيخ أمتك نيوجي لفاتي قداك أبو شيخ أمتك نيوجينيني تآب قداك أبو كيسا شيخ نكون توكو شيخ نكون درجي كيسا رورون إسان كيسا دبرسن رساسة ميكرانا مهافي ود إسانين غافت لي حاسف سيسي جرا درجي كيسا نما zulmii meeqa keessa dabarfatee hafe akkasumas sirni duraan dabarfatee waan inni ittiin dabarfatee hundi keessanuu beekuu caalaa isaan immoo warra dhandhame keessaayyee sheekni kun gaafa isuma dhiheenya kanaayyuu bara 2004 akka lakkoofsa biyya Itoophiyaatti waan isaan aqiidaa wajjiniin ta'an isaanii sheekotiin gurguddoon shaamawwatarii akkasumas shaadamtuulaa sheekotiin irraa gadee sana jiran jechuudha akkuma jiran huttu Shee Musa Swala akkasumas Shee Usman Dirree Xiyyaaraa mashaayikumti karaa ba'aa jedhan sun laffaatii gurguddoo uummata keenya irraa kan biraa hin qabu jechuu osoo hin ta'in dhihaa fi bahaan wanni sun rahmatanuu godhee bara 2004 sababa abaashiin dhufetti achirraa ka'anii sheeyni kun imaamatti ta'anii qarshii 230 harkatti qabatanii gimbii keessa leedafqi isaanii jira magaalaa gimbii machaaraa magaalota adda addaa naannoo Wallaggaa Jimma Aggaaroo bakka adda addaatti markazni harki sheeyni kana keessa hin jirre silata ubate uturma jari lubbuudhaan jiran waan jarra ga'ee fi waan jarri ta'ani biyya keenya keessatti akkuma beekamu sirnoota dabran hunda keessatti
yoo akka islaamaatiin najabaan akka oromummaatti najabaan ba'anu silaa beekamaadha yoo akka oromummaatti najabaan immoo deeme haasaatu achi nu geessaaf malee irra waa'ee sana dubbachuuf miti deeme yoo akka oromootiin najabaan akka islaamaatti najabaa hin danda'an roorroon keenya lama waan ta'eef baan keenya lama waan ta'eef kun akkatti mamamuus akkatti mormamuus hin qabu waanuma ta'aa dhufe waan ta'eef gateettiin keenya lamman ba'aa baata gateettii ba'aa baatu lamman keessa lammanii nu shaadamtuu laadhan dhamatanii jiran lammanii nu wanni isaan irra hin geenye hin jiru gara kanaan islaamummaa baatu gara kanaan oromummaa baatu lachuu ba'aa nutti ta'ee jennaan baataa bahanii kun immoo mashaayikuma guutuu dhandhame malee warri boodee kanaa yoo offale hin beeku malee warra duraanii keessa namni offale jira jedhee yaadu hin jirus immoo natti fakkaata kanaaf mana kitaabaa nu jalaa gubate kana borgaggeessaa sagantaan hin jiru akka gaaddisa biyyooma akka gaaddisa caayaa manguddummaa araaraa caayaa waardiyyoota aqiidaa keessa namoota bakka guddaatti qabnu keessa gaafa nuti gimbii dhaynu shobokaa bakka teenyee warri shobokaa nyaata dhugaatii nu qopheessanii ta'aabiidhaan kiiloomeetirii dheeraa deemanii dhufan jedhanii achittanii xiqqoosii isaan kana asabsiise waa'ee umurii isaanii gaafa sana 98 ta'uusaa anaa dubbatanii achi booda 98 gaafa isaan gimbii dhaqan achi booda immoo rabbiin umurii isaanii tursiise hedduu kitaabarraa illee kan hin taa'in maaddaa haraashii isaan jala jirti qotee bulaan gara ilmii qara'aa qotee bulaa ta'utti karaa kallattii isaanii kana waa meeqa ta'e silaawuu eega namni dabree waa'ee isaa haasofna bu'aa isaa haasofna ammoo rabbi akkuma duniyaa irratti osoo isaan laffaa nuu fudhate kanatti ija rahmataatiin isaan alaalu rabbi ija rahmataatiin isaan alaalu rabbiin naaf jecha ta'abde isaanii na jedhu laffaatii isaan laffaan kana hunda mindaa isaanii rabbiin jannataan rahmatummaa isaa keessa silaahuu namni gaawwama jiraate irraa du'a namni inni kaanii akkuma beekamuuma adda addaa irraa du'a inni kaan manuma tokkitti irraa du'a inni kaanii akkuma beekamu baabuuf columa daaksisaa ture tokkitti sana irraa du'a nama biraatitti darbee daaksisuu mala ogeessi biraa jira laakiin ulamaan kun waa tokko waan isaan qofittiin takassusatti qaban fudhatanii dubadu kanaaf ulamaa dhabuu jechuun akka gaaddisni caayaan biyyarraa godaanuuti biyyarraa ka'uuti amma wanni nama barbaachisu eenyutu bakka ishee adamtuu laabu aree gaafiin jiru ana si'i isini jara sana jara kana eenyutu hadha bakka sana qabee of qopheessaa jira dhugaadha akkasuma wajjiniin dabareedhaan wal gaggeessaa dhufne ammoo wanni nama yaachisuu qabu caayaan akkanaa eenyuun biyyatti dhiifattee biyya abbaatti dhiisan jarri kun akka mootummaatti mindaan ba'ee fi miti kan jarree ilmi islaamaa qaraasisaa ta'aabaa walirkaa fuudhaa fidanii nuun ga'ane kuni akka mootummaatti heera qabeessa ta'ee jaarmiyaan ijaaramee yuunivarsiitiin taa'ee yuunivarsiitiin gadi dhaabbateeti miti kan jarri kun tiksanii fidanii har'aan ga'ani jarri kun uummata walirkaa fuudhee mukattiin biyya jaraasun ragaa jaraafataatu mukti biyya keenya naannoo keenya caayaan biyya keenya gaaddisni biyya keenya kan ulamaan dabareedhaan walirkaa fuudhaa fidee nuun ga'e kuni ragaa gaarii jaraafataatu ragaa bareedduu jaraafataatu egaa hattaa dur waa meeqa silaa haasa'uu dandeenyu sa'aatii haasa'amnu keessa hin jirru ammoo isteediyoomii Harar isteediyoomii Imaamu Ahmad achirratti salaatul janaazaan isaanii gaggeeffama warri biyyatti haftanii achirratti argamuudhaan qooda fudhattan hundi keessanuu baarakallahu fiikum rabbiin magaalaa gaarii sina dhaabu rabbiin warra jannata waliin fedhee duniyaa kanarraa galu sina godhu isiniin jecha hamma danda'ametti warri magaalaa sanaas ummata isaan irratti salaatu dhufu akka gartanii qaamni mootummaas ummata baay'ee dhufa jennee yaanna Harargee dhiyaa Harargee irraa yeroo ammaa kana keessa namoonni baay'een ka'anii jiru yeroo ammaa kana keessa namoonni baay'een naannoo balballeetti Galamsoo Machaaraa ulamaan namni baay'een salaatul janaazaa sheeka keenya maaliif jennaan gaaddisa isaaniitu bakka hin geenye hin qabu warri shawaa warri tikkeetti muratee fi warri karaarra jiru warri qaamni mootummaa akka umma hawaasa keenya kana dhaqanii nagaadhaan awwaallatanii abbaa jaraa jalaa du'e beekaa jalaa du'e hayyuu jalaa du'e akka
kan borii kana nu obsitan obsaan ummata keenya nu konsumsiiftan inumaa huu akka mootummaatti poolisii taatanii eeguu qofatu hin ta'in poolisiin naannoo Hararii waan kana irratti xiqqoo wayyaa qaban fakkaatanii akka argaa dhufnetti poolisoonni naannoo Hararii